Tekno oduu fi odeeffannoo teekinooloojii argannoo fi kalaqa muuxannoof qaroominatu dhiyaata. Tekno. Kabajamtoota hordoftoota qophii teknoo yooyyaa nageenyi badhaadha. Qophii teknoo keenya kanarraatiin moosajjii yookaan sooftiweerii bal'innaan ilaalla. Fula jirtan cufaa itti dhiyaadhaa jenna. Moosajjiin ajaja waliigalaa kan kompiitarii tokko akkamiin akka hojjetu ittiin ajajamudha. Moosajjiin tuni waan qaama kompiitara keessa jirudha. Moosajjiin qaama ala kompiitaraa kan hardweer jedhamuun kan eeggamudha. Moosajjiin kunneen immoo haala garaagaraatiin ijaaramu. Moosajjiin kunneen waan hojii addunyaa kanaa baay'ee salphisan keessaa isaan tokkodha. Moosajjiin kunneen appilikeeshinii fi sisteem sooftiweerii jedhamuun bakka lamatti qoodamu. Dhimma moosajjii kanaan walqabatee keessummaa waliinii qoommii qoodannee jira. Keessummaan keenya Abdiisaa Bancaa Jaarraa jedhama. Ogeessa teekinooloojii qunnamtii fi odeeffannooti. Abdiisaan maalummaa moosajjii yookaan sooftiweerii akkanatti himuun jalqabu. Sooftiweerii yoo jennu sooftiweeriin yookiin immoo moosajjiin piroosesii hojii keenya guyyaadhaaf hojjennu waan waajjira keessatti hojjennu haa ta'u waan jireenya ilma namaatiif barbaachisu haa ta'u bifa salphaa ta'een bifa humna salphaa yeroo gabaabaa keessatti akkasuma immoo gatii salphaadhaan hojjechuu hin dandeessisuun waan ijaaramu jechuudha. Sirna ijaaramuudha. Sooftiweeriin yeroo ijaaramu caasaa fi ulaagaa mataa isaa danda'e qaba. Akkaataa garaagarummaa sooftiweeriiwwan garaagarummaa adda addaa waan qabaniif sooftiweeriin garaagarummaa isaa irra hundaa'eetti sooftiweer divelopment laayif saayikilii yookiin immoo akkaataa caaseffama ijaarsa of danda'e qaba. Adeemsa caaseffama sanitti amma fakkeenya mana tokko yoo fudhannee jenne mana tokko ijaaruun dura fakkaattii isaa yookiin diizaayinii isaa kaafna dursine jechuudha. Fakkaattii isaa yookiin diizaayinii yoo kaafne akka abbaan barbaadutti akka ofii keenya yoo ta'e akka ofii keenya barbaadnutti erga qajeelfannee fakkiitti isaa lafarratti hojjannee booda dura yaada sammuu keessatti maal akka hojjechuu deemnu yaadna. Maal hojjechuu akka deemnu erga yaadnee booda yaada mataa keessa yaadne san lafarratti waraqaa irrattis haa ta'u wanta irratti fakkii kaafannaa. Erga fakkii kaafannee booda immoo fakkii qabatamaan ka'e san lafa irratti gadi buufnee gara ijaarsaatitti seenna jechuudha. Ogeessitti barbaadame. Moosajjii yookaan sooftiweerii tokko ijaaruu fi adeemsa hedduu keessa darbinaa jedhan Abdiisaan. Moosajjiin jalqaba akkuma jenne sadarkaa diizaayinii qaba, sadarkaa istiraakcharii baasuu qaba, sadarkaa ragaalee barbaachisu itti funaanuudhaaf deemamu qaba. Kana biraan darbeeti sadarkaa yaaliitiin sadarkaa hojii irra oolmaatiif dhihaata. Haala akkanaatiin ijaarama moosajjiin jechuudha. Wanni kun yeroo jalqabamu ilaalcha namoota garaagaraatiin jalqabee akkamiin namoonni waan kayyoo gaafamaniyyuu maal yaadaniiti? Moosajjiiwwan baay'eetu jira. Moosajjii irratti tokko appilikeeshinii kan jennuun jiraachuu danda'a. Weeb beesdii ta'uu danda'a. Bifa garaagaraatiin kan qophaa'u yoo ta'eyyuu wanti ijoon hubatamuu qabu moosajjiin tokko yoo qophaa'u rakkoo wayii furuudhaaf qophaa'u. Jalqabumaayyuu moosajjiin faayidaan isaa yeroo nu akka qusatuuf wanta qabeenya yookiin baasii guddaadhaa hojjetamu baasii salphaa akka hojjetamu godhuufi. Sadaffaan immoo wanta humna namaa baay'ee gaafatu humni namaa salphaan namni muraasni akka hojjetu gochuufi. Akkasuma immoo wanta hojjechuudhaaf yeroo dheeraa nu fudhatu yeroo gabaabaa keessatti akka xumuramu gochuuf waan ta'eef
Fakkeenya haa fudhannu marsaalee hawaasaa yoo fudhanne jenne marsaaleen hawaasaa faayidaan ijoon isaanii qunnamtii hawaasa idil addunyaa walitti dhiyeessuudhaaf yeroo ammaa addunyaa ganda tokko goona jedhaniiti ogeeyyiin saayinsii fi teekinooloojii hojjechaa jiran. Ogeeyyiin saayinsii fi teekinooloojii addunyaa ganda tokko goona haa jedhanii itti deeman malee marsaaleen hawaasaa addunyaa ganda tokko gochuuf hojii jalqabe isaan akka malee saffisiisan jechuudha. Fakkeenya feesbuukii yoo fudhannee jenne haasaa keenya guyyaa guyyaadhaa saffisaan akka hawaasni addunyaa guutuurra jiru saffisaan akka wal qunnamuuf carraa uume jechuudha. Moosejiin sooftiweerii feesbuukii gaafa hojjetamu qunnamtii hawaasaa saffisaan bifa salphaa ta'een gatii salphaa ta'een namni as jiru Ameerikaa akka jirutti namni as jiru Awurooppaa akka jirutti bifa salphaa ta'een akka dubbatu yookiin akka wal argatu akka firri wal argu akka wal baru akka addunyaan waliin haasoftu gochuu waan ta'eef jireenya hawaasummaa salphisaa dhufe jechuudha. Dura amma fakkeenya ani asii fira Ameerikaa jiru argachuudhaaf bilbila yookiin meeqa baasaa akka ture hin yaadata namni hedduun jechuudha. Yoo asii poostaa erginu ta'e guyyaa meeqatti akka fira keenya bira gahuun hin yaadama ture jechuudha. Amma sadarkaa san bira darbe hawaasni akka even gaddallee laayivii illee aga wal hordofu. Halkan yoo barbaade guyyaa guyyaadhaan laayivii viidiyoodhaan waliin bilbilee waliin haasa'ee waan barbaachisu waliin mari'atee rakkoo jiru waliin furee yoo gammachuun jiraate waliin gammadee gammachuu walii waraabaa walitti agarsiisee sadarkaa isa irra gahee jechuudha hawaasni keenya yeroo ammaa. So moosejiin feesbuukii kun ijaaramuun isaa jireenya kaayyoo addunyaan qabattee deemaa jirtu addunyaa ganda tokko goona jedhanii deemaa san hedduu kan saffisiise fi saffisa hin eegaminiin uummata ganda tokkotti kan fide akka ta'e fakkeenya fudhachuu dandeenya jechuudha. Moosajii yookaan soofteeriin kun hojii waajjiraalee fi sirna baankiiwwanii keessatti bifa addaatiin nu fayyadaa jedhan Abdiisaan. Waajjira tokko keessatti hojiiwwan waajjira adda addaa amma biyyuma keenya keessattuyyuu wantoonni baratamaa dhufe hojii mindaa kafaluun kaalkuleeshinii baay'ee ka gaafatuuf nama hedduun ka gaafatu ta'e siisteema mindaa kafalu fayyadamneeti moosajii mindaa kafalu fayyadamneeti 5,000 hojjetaa 5,000 haa ta'u hojjetaa 1,000 yeroo takka mindaa isaa piriinti goonee baasu sadarkaatti danda'amutti. Waajjira siisteema baankii kan yoo fudhannee jennee moosejiiwwan baankii itti fayyadamu bakka biraati yoo mallaqni galu ammoo as keessa bakka jiru ilaaleeti abbaan mallaqni yoo namaa ergamu akkaataa mallaqa ittiin baafachuu dandeenyu haala kan mijeessee fi jireenya namaatiif wantoota haala kan salphisedha. Kanaafuu moosejii yeroo kamiyyuu yeroo rakkoon uumamu wayii rakkoo san furuuf fayyadamna jechuudha. Rakkoo san furuuf yeroo fayyadamnu siisteema duraan jiru yookiin immoo moosejii duraan jiru qofa odoo hin taane moosejii haaraa kalaquun illee as keessatti dhufaa jechuudha. Amma odoo rakkoon tokko asitti mudateeti rakkoo kana furuuf maaltu barbaachisa waan jedhu yaada jechuudha. Rakkoo kana furuuf moosejii kam hojjechuu qaba jedheetiin yoo yaade yoo rakkoo san furuuf moosejii barbaachisu hojjedhee kan argamu taate siisteema haaraallee uumuun carraa san keessa dhufaa jechuudha. Fakkeenya waggaa 3 hin dura akka ofii kan kooti bulchiinsi magaalaa Finfinnee balfa to'achuu irratti yakka garaagaraa to'achuu irratti siisteema qophaa'e hin qabu waan ta'eef siisteema kana qopheessuu qaba jedhee appilikeeshinii moobaayilaa hojjedhee sadarkaa idil addunyaatti itti badhaafameera jechuudha. Rakkoowwan haala naannoo sanii jiru furuudhaaf teessee yaaddee irratti hojjettee adeemsi moosejiin rakkoowwan hawaasaa qabatan ittiin furuun haala saniin jechuudha. Moosejiin akkamiin hojjetamu waan jiru kenna appilikeeshinii maqaa eega teennee yaadnee rakkoo waan furraaneetti kaana gaafa kennu immoo teekinooloojikaalii akkamiin hojjetaa waan. Moosejii tokko hojjechuu fi akkaataa moosejiitiin hojiin isaatis garagara afaan garagaraa qaba. Amma nuti afaan Oromoo dubbannaa namni dabalataa afaan Amaaraa beeku jira nama dabalataan Ingiliffa beeku jira afaan biraas dabalataan nama beeku jira. Moosejii hojjechuudhaaf gara koompitaraatti deebinaa jechuudha. Erga yaadnee yaada mataa keenya keessa kaa'annee booda gara koompitaraatti deebina. Gara koompitaraa yeroo deebinu
koompitara irratti wanti fayyadamnu garagara ta'a jechuudha. Wanti hojjechuu deemnu sun afaan garagaraa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf siistemni nu hojjechuu deemnu ka androoyidii ta'u taate dhimma androoyidiitiif sooftiweerii androoyidii kan irra hojjennu jiraata jechuudha. Weebsaayitii ta'a yoo ta'e sooftiweerii weebsaayitii hojjechuuf laanguweejiin koompitaraa hedduu jira waan ta'eef laanguweejiiwwan nu barbaachisan keessaa filachuu qabna. Jalqabatti laanguweejii ani ittiin hojjechuu danda'u kami? Ani laanguweejii kam irratti gahaadha? Fakkeenyaaf ani yaada kan koo ibsachuuf amma ani yaada kan koo ibsachuuf afaan Oromootiin yaada kan koo guutuutti ibsachuu danda'a. Afaan Amaaraatiin akkanatti ibsachuu dhabuu danda'a. Ingiliffaan immoo san caalaan natti ulfaatuu danda'a. Akkuma san sooftiweerii keessatti laanguweejii adda addaa jira. Jaavaa afaan jedhamu jira. Jaavaa, HTML, PHP, CSS, jQuery waan jedhamantu jira. Kunniin koodiiwwan dugda duubatti hojjetamanidha. Laanguweejii of danda'e jechuudha. Laanguweejii kana keessa ani kamii irratti gahaadha waan jedhu ofii kan kooti of beekuu qaba hojii tokko seenuun dura jechuudha. Ijaarsa moosejiitiif ka'umsillee bu'uuris isaas jechuudha. Amma fakkeenya yeroo baay'ee biyya kana keessatti jaavaan kun jaavaan appilikeeshinii moobaayiliidha garagaraa piroogiraamiin koompiyuutarri ittiin hojjetu kunniin piroogiraamiin moobaayiliin ittiin hojjetu baay'een jaavaadhaan kan hojjetamedha. Jaavaa kana ammoo biyya keenya keessatti ogeeyyiin sadarkaa yuunivarsiitiitti barsiisaniyyuu irraa of deebi'u dugda duubatti deebi'u jechuudha. Afaan isaanii ulfaata waan ta'eef dogoggorri isaa xiqqaan sirraa'uudhaaf yeroo dheeraa fudhata waan ta'eef namni baay'een itti gadi hin bu'u jechuudha. Hojii isaa irraa yeroo namni dhiibbatuu fi gara biraatti deddeebi'u mul'ata. So laanguweejii kanneen beekuun barbaachisaadha. Laanguweejii kanneen yoo filanneeti laanguweejii irratti gahaa ta'e filadhee jedhe laanguweejii saniin hojii kan koo eegalaa jecha jalqaba diizaayinii kaafadhaa. Sooftiweer diivelopmenti laayif saayikil jedhaniiti istiraateejii mataa isaa danda'e qaba. Kortoo yookiin immoo adeemsa ce'umsa ittiin baanuu qabnaa jecha from scratch diizaayinii kaafnaa ispeesifikeeshinii gaazar goona ispeesifikeeshinii san gaazar erga goonee booda diizaayinii kaafnaa diizaayinii erga kaafnee booda koodi goona jechuudha. Odoo diizaayinii kaasin koodi yoo goone maal hojjechuuf koodi goona? Jalqaba diizaayiniitu na barbaachisaa jechaadha. Diizaayinii isaa mataa keessaa qabu san qabatamaan lafa irratti kaasuu danda'u koodii irratti jechuudha. Koodi erga godhee booda teesti godha. Teesti erga godhee booda paablish godha yookiin immoo implimenti godha jechuudha. Adeemsa ittiin moosejii ijaaramuudha. So yeroo baay'ee laanguweejii yookiin afaan hubannoo hin qabneen yoo itti deemne ta'e implementeeshinii irratti feel gochuun probabilitii isaa guddaa ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee amma dhaabbilee garaagaraa irratti baajanni guddaa itti bahee piroojeektiin gurguddaan baajata hedduu miliyoona itti bahee jedhe fakkeenya hin yaadadha. Waajjirri mootummaa naannoo Oromiyaa piroojeektii tokko irratti Adaamatti yeroo miliyoona 15 akkas baasan dhaabbata insa tokko wajjin feel godhe piroojeektichi. Feel wanti ta'uufi from scratch qaamni hojjete yookiin immoo namni hojjete yookiin immoo diizaayinii irratti hanqinatu ture jechuudha. Hanqina akkasiisan dursinee of eeguu fi barbaachisummaa hubannoo fi laanguweejii beeknu irratti ogeessa sirrii ta'e yoo ka qacaramuun barbaachisaa ta'e illee ogeessa sirrii ta'e qacaruun barbaachisaadha jechuudha. Feelaariitii san hambisuudhaaf. Siistemni san feel yoo godhe baajanni bahees siistemichis hojiin ala ta'a kisaaratu dhufa jechuudha. Adeemsa akkasiitiin ijaarama moosejiin. Fakkeenyaaf wanti akkasii yoo feeli ta'u eenyutu itti gaafata? Gaafa abbichi waan kana hojjechiifatu baasee nama hojjetedha. Ogeeyyiin ammoo laayiksaayikilii sana hordoftee kuma sila piroodaaktiif kan tolchu gaafa dhumarratti kan feeli ta'e Feelaariitiidhaaf kan itti gaafatamu dhaabbata kontiraata fudhatu yookiin immoo yoo kontiraata taate dhaabbata kontiraata fudhatu yeroo baay'ee biyya kana keessatti adeemsa wal beekumsaatiin hojjetama hojiin baay'een. Adeemsa wal beekumsaa yookiin firummaa qabanii hojjetama waan ta'eef hojiin akkasii suni gara itti deemanii qabu. Amma torba ji'a tokko dura dhaabbanni tokko piroojeektii wayii akka dhiyeessuuf na yaamanii turan. Dhaabbanni piroojeektii dhiyeessuuf na yaame suni dura qarshii 150 nyaatameera. Sababni itti nyaatameen
nama keenya ijoollee hojjettu ijoollee akkasiitti jedhaniiti firri fideeti itti kenne piroojeekticha jechuudha. Firri fidee erga itti kennee booda namni kaan hin beeku sooftiweerii injiinaraa miti. Sooftiweerii injiinaraa miti ofiiyyuu siisteema san dhaabbata biraa irraa bitateera. Siisteema dhaabbata biraa irraa bitateeru san dhaabbata kanatti deebisee gurgurachuu barbaade jechaadha kaan. Karaa firaatiin dhaqeetii wal barii dhaabbatichaa fi isiniifin hojjedha jedheeti qarshii 150 kennanii fi qabdii jalqaba pirii agiriimentii yeroo jalqaba waliigaltee mallatteessan jechuudha. Booda irra maal godha ani bakka akkana maqama dhaabbatichaatu eediit gochuu dadhabe kaan hin bitee fide waan ta'eef ofiiyyuu. Erga eediit gochuu dadhabe ani bakka isinii jijjiiruu hin dandeenye maal gochuu hin dandeenye kana gochuu hin dandeenye. Akka seeraatitti agiriimentii yeroo mallatteessitu waan kana kan isinii raawwadha siisteemni kun kiyya jettee mallatteessita waan ta'eef erga san gochuu hin dandeenye immoo baasii dhaabbatichaa deebisuun dirqama ta'a. Lammaffaa immoo wanta soba akkasiitiin immoo waliigaltee dhaabbataa keessa seenuunis dogoggora guddaadha. Garuu immoo fira jedhamee gaafa firaan dhufamu hojiitu nama harkaa bada. Yookiin immoo fira lamaan wal dhabuun dhufaa jechuudha. Adeemsi akkasii of eeggannoo guddaa kan barbaadudha. Biyya kana keessatti istiil hanga ammaallee caasaan neetworkii wal beekaniin akka firummaa qabaniin dandeettiidhaan miti kan madaalamu qormaata garaagaraa hojii keessatti nu mudatu keessaa tokko kanaa jechuudha. Inni sooftiweeriin kun gaafa hojjetamee hojii galu akkuma duraan kaastee rakkoo kan furaannee dhuma yoo jalqabe diizaayinii goonu rakkoo akkamii furaanneeti kan yaadamu baay'ee. Yeroo ammaa addunyaan akka malee saffisaan guddataa akka jirtu teekinooloojii kanaaf adeemsa siisteema teekinooloojii kana hojiitti galchaniiti. Guutumatti itti fayyadamanidha. Jalqabumarraa kaaseera. Yeroo keenya akka yeroo keenya nu qusatuuf yeroo wanti hundinuu xiyyeeffannoon yeroo qusachuu. Yeroo qusachuu wanti caaleen jiru lafa kanarratti. Yeroo qusachuun waan hundaaf fayyadaa jechuudha. Hojii keenya yeroo gabaabaa keessatti raawwachuun karooraaf kaayyoo keenya gara fuulduraatti deemnu cimina isaatiifis milkaa'ina isaatiifis yeroo qusachuu waan guddaadha jechuudha. Yeroo qusachuu qofaa miti humna namaatis jechuudha. Yeroo ammaa teekinooloojiiwwan rooboot jedhaman kan humna namaa bakka bu'anii fakkeenya roobootiin tokko fiilmii tokkorra maal ilaalaan ture hojii namni 100 guyyaatti hojjetu sa'aatii tokkotti hojjeta. Hoteela keessa hojjeta hojii namni 100 hojjetu sa'aatii tokkotti hojjeta. Kun jechuun tokkoffaa waan namni 100 guyyaa tokko hojjetu ni sa'aatii tokkotti hojjeta jechaan waan guyyaa 10tti hojjetamu sa'aatii 10tti guyyaa tokko hojjetanne. Guyyaa tokko kan hojjete jechaan mindaa nama 100 kafaluu dhiisaa jechuudha dhaabbatichi. Yeroo tokko siisteema kana yookiin roobootii kana bisata. Kanaafuu mindaa nama 100 kafalaa hin jiru. Hojiin isaa immoo wanti guyyaa tokko 10tti hojjetamu sa'aatii 10tti hojjetamaa jira jechuudha. Bu'aa eegamuu ol galmeessisuu danda'a jechuudha dhaabbatichi. Tokkoffaa humna namaa mindaa humna namaatiif baasu humna namaa nama 100 saniyyuu bulchiinsa humna namaa keessatti ilmi namaa hundiin humna walqixaa dandeettii walqixaa saffisa walqixaan qabu. Tokko saffisa jabaa qaba saffisa guddaan deema tokko immoo saffisa gadi bu'aan deema. Hojiin bifa tokko wal fakkaatee hin hojjetamu jechuudha. Kun yookiin mindaan naan taane jedhaa kun maal hin taanedhaa qaaqa jira ciqici jira waa hedduu jira hojii keessatti. Kun hundi hin hafaa jechuudha. Guyyatti nama 100 odoo hoogganaa ooltu ta'eeti nama meeqaan akka waliin bu'uu dandeettu tilmaamuun salphaadha jechuudha. Gaafa siisteema kana hojjettu kun hundi hin jiraatu. Yeroo takka siisteemicha hojii jalqabsiiftee biraa deemta xumureetifa sii dhufa jechuudha. Sadarkaa kanatti deemu jira teekinooloojiin. Faayidaan isaa yeroo qusachuu, qabeenya qusachuu, sa'aatii muraasa keessatti faayidaa guddaa argachuu, mallaqa guddaa sassaabuunillee sadarkaa itti danda'amutti gahee jira jechuudha. Yeroo ammaa dhaabbileen teekinooloojii kan akka feesbuukii, kan akka amaazoonii, kan akka aliibaabaa dhaabbilee yeroo ammaa mallaqa gurguddaadhaan kan akka teeslaa jechuudha. Mallaqa gurguddaadhaan galii gurguddaa galchaa jiran dhaabbilee teekinooloojiiti. Sababni isaa fakkeenya amaazoonii yoo fudhannee jenne mana manatti namni mana isaa taa'ee waan barbaade ajajata mana manatti fuudhee waan barbaachisaa
manumatti bakkuma sanitti sii fida. Qaamaan suuqii isaanii deemuun hin barbaachisu. Gatiin guddaa miti, gatii gadi bu'aadhaani. Oomisha feete, piroodaktii feete ajajattee koompitara haa ta'u, waan nyaataa, waan dhuddoo haa ta'u, achumarra ol seentee moobaayila hankeetii ajajatta. Daqiiqaa muraasa keessa fuudhaniiti kachi balbalatee ittisee godhu jechuudha. Sadarkaa sanii deemeera jechuudha. Moosajjiiwwan garaagaraa appilikeeshiniin yeroo ammaa addunyaan tun ittiin tajaajila kennaa jirtu. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin teknoo dhimma moosajjii yookaan sooftiweerii irratti xiyyeeffannee isin biraan ga'aa jirru akkuma itti fufetti jira ammallee nurraan fagaatina jenna. Faayidaan moosajjii kunneenii haga sadarkaa guddaatti deemaa jira kan jedhan abdii isaanii bilbilaa fi teknooloojiin gurguddaan nu fayyadamnu hojii moosajjii kanaatii jedhan. Faayidaa isaa hanga sadarkaa mana manatti illee tajaajila argachuu hanga sadarkaa bilbillee amma nuti ittiin fayyadamne walqunnamni kunillee moosajjii kanaadha. Appilikeeshinii teleekoomiiti malee jechuudha. Kanaafuu qunnamtii hawaasaatiifis yoo fudhanne kana qofa odoo hin taane ikoonoomii addunyaadhaa akka malli saffisaan akka guddatu addunyaan saffisa guddaadhaan akka wal dorgomtu ka gochaa jiru teekinooloojiidha. Teekinooloojii kana duuba immoo moosajjii kana jira jechuudha. Moosajjii biyya keessatti sadarkaa biyyoolessaatti sadarkaa naannoo sadarkaa garaagaraa hojiirra oolu jira. Biyya keenya keessatti hin baramne tajaajilli isaa gadi aanaadha. Teekinooloojii addunyaan Ameerikaa fi Chaayinaan itti kan wal dorgomaa jirtu teekinooloojii kanaani. Biyyi keenya sadarkaa san keessa waan hin geenyeef namni hedduu hubannaa gahaa dhabuu danda'a. Garuu immoo waan hundi ni danda'amaadha. Moosajjii keessatti wanti hin danda'amne hin jiru. Hojii ilmi namaa guyyaa guyyaa hojjetuu danda'u kana bifa salphaa ta'een yeroo gabaabaa keessatti gatii salphaa ta'een humna salphaa ta'een akka raawwatamuuf haala mijeessuu jechuudha. Moosajjiin yookaan sooftiweeriin tokko gaafa hojjetamu akkuma faayidaa qabu miidhallee qabaa jedhan yoo itti daran abdiisan. Siistemni yookiin immoo moosajjiin tokko yookiin sirni sooftiweerii idil addunyaa kun faayidaa qofa odoo hin taane miidhaawwan qaba. Miidhaawwan garaagaraatu jira. Miidhaan gurguddaan keessaa tokko hojii humna namaatii hojii dhabsiisuun miidhaawwan jiru keessaa tokko. Lammaffaa hanna garaagaraatiif nu saaxiluu danda'a. Yeroo ammaa addunyaa irratti waa hedduutu hojjetamaa jira. Hojiiwwan gurguddaa hojjetamaa jira. Amma fakkeenya Amaazoniin fakkeenya fudhanneeti sadarkaa tajaajila hanga mana manatti tajaajiluu kennaa jira jenneerra. Karaatti immoo butamuun intarneetaan butamaniiti Amaazoniin nutti fakkaateeti nutti dhufeeti hanna nurra raawwatu jiraachuu danda'a jechuudha. Of eeggannoo guddaa gaafataa jechuudha. Adeemsa hojii dhabuu kana keessatti yeroo ammaa addunyaan dhimma dhuunfaa odoo hin taane dhimma wal dorgommiidhaan wal caaluutti kan xiyyeeffannaa irratti gochaa jiran. Hojii dhabuun akkuma sadarkaa addunyaatittu yaachisaa ta'uyyuu hojii dhabuun teekinooloojii irraa addunyaa dhaabuu hin danda'u amma kana booda jechuudha. Yeroo ammaa addunyaan saffisa ajaa'ibaatiin deemu jirti. Teekinooloojii ajaa'ibaatu guyyaa guyyaan oomishamaa oolaa jira. Yeroo ammaa dhaabbileen qabeenya qaban hedduun irra caaleen gara teekinooloojiitti xiyyeeffataniiru. Teekinooloojii wanti xiyyeeffatanii fi guyyaa guyyaan waan haaraa fideeti rakkoowwan guyyaa guyyaan addunyaa tana mudatan salphatti furuudhaaf hojiin baay'ee cimaa hojjetamaa jira. Saayintistoonni hedduun dhimma kanarratti xiyyeeffataniiru waan ta'eef sadarkaa hojii dhabuu nama dhuunfaatiif namni xiyyeeffannaa guddaa kennaa hin jiru. Sababni isaa yeroo ammaa addunyaan guddattee jette akkuma teekinooloojiin guddatuun carraa hojiis badhataa dhufaara. Yeroo ammaa almost hojiin
haga koronaan dhufee as hojiinuu hanga baay'ee hir'achuutu jira. Irra baay'een hojiidha immoo sadarkaa mana isaaniitii akka hojjetamu godhamaa jira. Sadarkaa mana ofiitii hojjechuu qofa odoo hin taane biyya fedhetti amma online freelancing waan jedhamutu eegalameera. Online freelancing kun amma biyyuma kana keessa taa'eeti dhaabbilee garaagaraatiif biyyoota garaagaraatitti bakka dandeettiin koo jiru bakka cimina qabutti dorgomee hojii argachuu akka danda'u haalli hedduun mijateera. Fakkeenyaaf sadarkaa dhuunfaatitti dhaabbilee biyyaalaa dhaabbilee lamaaf hojii hojjedha. Googilii wajjinis hojjedha. Saayibar seekuritii irratti dhaabbata saayibararii jedhamu tokko wajjinis hin barsiisaa fi Afrikaan Developer Scholarship tokkos nan barsiisaa Googilii irratti. So abbatu tattaafateeti gara sadarkaa saniitti deema malee dhimmi individuaalii rakkoo addunyaatti ta'ee sababa kanaaf hojiin kun akka dhaabbatu yookiin hooldi godhamu sakendii takkaafuu gochaa jirtu addunyaan jechuudha. Miidhaa guddaa keessaa jedhan abdiisan hannaa fi saamicha garaagaraallee ni geegessani. Akka fakkeenyatti kan kaasanii karaa telee kanaanii fi hojii yakka saayibarii babal'achaa jiraachuu himani. Sooftiweeriin hojjetamee addunyaaf yeroo gadhiifamu kana faayidaawwan qofa odoo hin taane miidhaawwan akka saayibar seekuriitiif nu saaxiluu hakiingii garaagaraatiif intarneetaa hatamuu salphaa haa fudhannu biyyuma kana keessatti Itiyoo telekoomii irraa bilbila lakkoofsi lotorii isinii baheera kaardii lakkoofsa kanaa nu guutaa qotee bulaa keenya bilbilanii nama baay'atu saamicha garaagaraa hawaasa keenya irra raawwataa jira kun hannaaf akka saaxilamuuf haala mijeesseera jechuudha. San qofa odoo hin taane sooshaal miidiyaa kana irratti lakkoofsa akkanaa irratti koodii kana fayyadamaatii kaardii kana yoo guuttan maal yoo guutan jedhanii namoonni akka kaardii garaagaraa kana hanna garaagaraa raawwatan dhiyeenya kan amma tooftaan haaraa dhufeeru tokko immoo Itiyoo telekoomii mallaqa agana akkaawuntii kan kee irra jalaa darbeera yookiin bilbila kan kee irra guutameera deebisiitii mallaqa kiyyanaa deebisii miisejii ofumaa si ergeeti miisejii akka Itiyoo telekoomiin tiraanisfer ta'e mallaqni agana akkaawuntii kee irra jedhu miisejii erganii ka'initti mallaqa sannaa deebisaa dogoggoraa ergine namoota akkasitti guyyaa 50 birrii 100 deebisaati akka qotee bulaa keenya irraa fudhataa jira waan ta'eef haga saamicha hanna akkasiillee carraa banaa jechuudha. Bilbilaa wal argatuun hawaasni keenya saffisaa wal qunnamuu carraan bilbilaa gaarii ta'uyyuu hanna dabalataa baay'eetu jira. ATM'dhaan birrii wal jala dabarfatuun baay'eetu jira. Biyya kana keessattuu guyyaa hanni raawwatamaa odoo lakkaa'ameeti bal'aadha jechuudha. Garuu immoo kana hubannoon hawaasaa cimuu fi teekinooloojii irratti hojiin guddaan hojjetamutu furmaata ta'a malee kun immoo teekinooloojii irra biyya dhaabuun qabu jechuudha. Hin dhaabbatus. Moosajjii yookaan sooftiweeriin tokko hojjetamu ciminnaa fi hanqinni isaa maal fakkaataa waan jedhaa fi abdiisan akkas jedhan. Moosajjiin hojjetamu tokko cimina akka qabaatuu fi eegumsi gahaan godhamuufii qaba. Eegumsa godhamuuf kana neetworkii laayar waan jedhamu jira. Neetworkii laayariin kuni neetworkii amma fakkeenya neetworkiin gara Itoophiyaa yeroo seenu akka hanna garagaraatiif hin saaxilamne akka saayibariin garagaraa cabsee biyya alaatii seenee dhaabbilee garagaraa irratti hanna garagaraa hin raawwannee fi seensa intarneetaa irratti akka biyyaatitti eegumsa godhamu jira. Fakkeenyaaf insaan waan kanarra hojjetan eegumsi sun cimaa ta'uu fi ogummaadhaan kan deeggaramee fi ogeessa jabaadhaan kan deeggarame ta'utu irra jiraata. Yeroo baay'ee biyya kana keessatti hanni garaagaraa raawwatameera. Hanna raawwatame kanaaf immoo meebii dadhabina eegumsa irra jiru ta'uu danda'a yookiin immoo waanuma humnaa ol ta'es ta'uu danda'a. Isa murteessuun kana jechuun ulfaataa ta'uu danda'a. Walumaa galatti eegumsi jabaan godhamee yoo jedhe eegumsa jabaa achirra godhamu qofa odoo hin taane dhaabbileenis eegumsa dabalataa sarvarii waan jedhamu jira kuustuu isaaniitiif eegumsa cimaa gochuu qabu. Eegumsa cimaa yeroo godhamu isa qofatu gahaa odoo hin taane ammas koompitaroota dhuunfaa tokko irrattis eegumsatu godhama jechuudha. Eegumsi godhamu kun antiivaayirasii yookiin immoo qinqaanii kanarraa yookiin immoo vaayirasii irraa koompitara keenya eeguudhaaf
antivaayirasii garaagaraa yeroo yerootti abdii ta'e koompitara irraa qabaachuu wantoonni sirrii hin taanee fi dogoggora koompiterri keenya ofii isaatii hubatee ofirraa deebisuu akka danda'u yeroo kamiinuu qophaa'aa ta'uun barbaachisaadha. Adeemsa akkasiitiin kan of eeggannu jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya moosajjii yookaan sooftiweer irratti qophiin qopheeffannee kutaa tokkoffaa isaa kanumaan fixanna. Kutaan lammeessoon isaa immoo torbaan itti fufa. Waan waliin turtanii fi horaa bulaa deebana jechaa qopheessaan Anjaldeessa Bakasaa gama gulaaluutiin immoo Asfalammaa ture. Qophiileen keenya hafanii itti fufuu turtii dansaa. Teeknoo oduu fi odeeffannoo teeknooloojii argannoo fi kalaqa muuxannoof qaroominatu dhiyaata. Teeknoo Qaroominatu dhiyaata. Teeknoo